Galmeen kun ji'a 9 dura Keeniyaattaa fi dursaa paartii mormituu Raayilaa jidduutti waliigaltee gaggeeffameen booda dhiyaatee irratti mari'atamaa akka ture yoo ta'u, rakkoo siyaasaa fi hawaasummaa akkasumas ka diinagdee Keeniyaan keessa jirtu ni furaa jedhamee amanamaa jedhan. Galmeen gabbifamaa ture kaleessa ifa ta'e kun qabxilee 9 qaba. Isaan keessaas gurguddoon siyaasa biyyattii gandummaa irraa fageessuu, qaama marti bakka bu'umsa akka qabaatu eeyyamuu, nageenya kabachiisuu, malaamaltummaa to'achuu fi qabeenya biyyaa haalaan hirachuufaadha. Keeniyaattaan yoo galmee kana sabaaf ifa taasisanii gaggeessitoonni biyyattii xinnaatu yaada tokko nu taasisuu irratti waliin hojjechuu qabnaa jedhan. Wenzetu Kenya hii hatutaitengeneza na siku moja. Let us not waste our time. Akkas jedhu Keeniyaattaan. Firoottan koo biyyi keenya kun guyyaa takkaan miti kan isheen ijaaramte. Yeroo keenyas mee waan gargar nu fageessan irratti gubbuu dhiisnee wanna walitti nu fidu irratti haa oolchinu. Waan irratti waliin galle ammoo uummataaf dhiyeessine uummati filannoon yaa murteessu jechuun dubbatu. Keeniyaattaan dabalanii gaggeessitoonni dursa fedha isaanii qajeelaa taasisuu akka qabanis dhaabanii jiru. Dursaan paartii mormituu Raayilaanis galmeen amma dhiyaate kun rakkoo biyyaa hedduu furaa jechaan dubbatanii waajjirri mootummaas malaamaltummaa irraa akka qulqullaa'uuf karaa banaa jedhu. Usifanye biashara hata nje. Toka kwa serikali. Raayilaa waan jedhan hojjetaa mootummaa ta'anii daldala irratti bobba'uun sirrii miti. Namuu daldala feenaan hojii mootummaa dhiisee hojjechuu qaba jechuun dubbatu. Galmeen Building Bridges Initiative jedhame kun sadarkaa mana maree godinaa fi aanaatti mareen irratti kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u, bajanni bulchiinsa godinaa harka 35 akka darramu, muummichi ministeeraa akka muudamu, kaabineen olaanaa mootummaas itti aanaa pirezidaantii, muummicha ministeeraa, pirezidaantii fi miseensota ministeerotaa kaabinee ta'uu akka qaban kaa'a. Warri paartii mormituus paarlaamaa biyyattii keessatti dhaga'amtii qabaachuu akka qaban labsee malaamaltummaa biyyattii keessatti babal'ate to'achuufis nama qarshii uummataa hatame ifa baaseefis 500 yaa kennamu jedha. Tiraamp waan hojii irraa buusuu danda'a jedhaniin naqaashitti hammatanii himachuu jiran. Wanni ammaan tan himachuu jiraniin kunin pirezidaantiin kunin faayidaa siyaasaa ofirraa dhabee jennaan qarqaarsa mootummaan isaa mootummaa Yuukireenii kennu irra kutee jedhan. Kun akka seera Ameerikaatti seera malee. Akka oduu New York Times baasetti warri Tiraamp seeraan qarqaaru dubbiin tun seeraan simachiisuu dandeettiyyuu jedhanii duraanuu itti himan. Tiraamp akka bulchootii Yuukireen ilmi ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa ka duri Joo Baayideniif ilmi isaallee qoratan gaafatanii jennaan bulchootii didanii jennaan qarqaarsa mootummaan isa kennuufi $400 miliyoona irra kuteedhan. Pirezidaantii Tiraamp waan himataniin kan cufa yaayyuu mormate. Demokiraatota ammoo ambaasaadarootaaf nama 10 ol naqaashiitti hammatanii himachuu jiran. Kooriyaan kaabaa daarii Kooriyaa kibbaa waliin qabdu irratti qawweedhaan ta'e waraan leenjifachuu jirti. Akka ogeeyyooti siyaasaa jedhanitti Kooriyaan kaabaa qalbii bulchiinsa Ameerikaa fudhachuuf tan tolchuu jirti jedhu. Kooriyaa kaabaatiif Ameerikaan walii jaala bulchiinsi bulchaan Kooriyaa kaabaa dhiyoo tanaayyuu naannoo sun daawwatetti waraan isaanillee achi dhaqeet ilaale. Fulaan isiin waraan itti leenjifachuu jirti tunin iddoola Kooriyaa kibbaa Chaangiriin Isilii keessa. Kooriyaan lamaan waraan addunyaa lammeessoo gargar baas malee duri biyyi tokko. Palestaan naannoo West Bank keessatti hardha namkuun hedduu yaamataniitiin hiriir ba'anii rakkoo himatan. Jara kunin yaada Ameerikaan qoftuun jiwitoota irratti qabdu. Ameerikaan yaada kan jijjiirachuu maltee akka isiin hin jijjiir argine jennaan hiriir baanee jedhan. Akka Palestaanotatti Ameerikaan asii achi jiwitoota seera malee daarii Palestaan keessa qubattee hin jettuun Palestaanii fi Israa'el bara hedduuyyuu daarii lafa irratti wal dhabaa bahan. Oduun ammaaf qabnu. Paartiin adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganam kaleessa karaa fuula marsariitii paartichaa ibsa baasee jira. Ibsa kana ilaalchuudhaan koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran haasofsiiseera. Addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseera. Akeekni ibsichaa maal kan jedhus gaafadheeraan. Akeekni ibsa sanaa tokko addi bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa biyya kanaa kan bara dheeraadhaaf furmaata dhabee as ga'e kana akkitti furuun danda'amu. Humnooti siyaasaa biyya kanaa hundi waliin gatta'anii haasawanii gaaffiin ummatootaa gaaffiin humnoonni siyaasaa qabatanii deeman hundumtuu deebisaa quubsaa argatee sagaleen hundumaa dhagahamee waliigaltee hundaatiin yoo ta'e malee humni tokko sakaan cabsuudhaan humni tokko sakaan irra aanuudhaan qawweedhaan yookaan akka biraatti furmaatiin dhufuu jennee waan amannuufi akeekni isaa rakkoo siyaasaa biyya kanaatii fi furmaata isaa argamsiisuu kan danda'u humnoota siyaasaa hundaa hirmaachisuu qofaani jennee waan amannuufi. Akka obbo Mikaa'el jedhanitti paartileen siyaasaa biyya kana keessatti socho'an waliin mari'atanii yaada furmaataa nageenya biyyattii tasgabbeessuu danda'u ilaalcha jedhu bu'uura taasifateeti paartichi kan ibsa baasee jedhan. Ammas rakkoo amma keessa jirru kana keessaa bahuudhaa fi gaaffiin nama hundaa gaaffiin ummatootaa gaaffiin humnoonni siyaasaa kaasan hundi walqixxee gahaatti akka barbaachisutti keessummeessamee otoo humni tokkollee
gaaffiin tokkollee moggaatti hin dhiibamin hundumtuu keessummeeffamee deebisaa malu yoo argate qofa rakkoon biyya kanaa furmaata argataa jenneeti amannaa. Kana waan ta'eef humnoonni siyaasaa hundi yoo walitti dhufnee haasofnee gaaffii keenya, ilaalcha keenya, yaada furmaataa qabnu isa dabre akkamitti ilaallaa, haala har'a keessa jirru akkamitti gilgaallaa, hegeree keenya akkamitti hawwinaa, uummanni akkamitti hegeree isaa hawwaa. Hundumtuu yoo gatta'amee waliin haasofamee waan namni hunditti walii galu irratti qotamee yoo hin deemamne gaaffiin tokko moggaatti dhiibamee, humni tokko moggaatti dhiibamee, uummanni tokko moggaatti dhiibamee yookaan hacuucamee rakkoon kun hin furamu, furmaanni waaraan hin dhufu, nageenyi waaraan hin dhufu, rakkoon fufuudhaaf ta'a yoo akkas ta'e malee yaada jedhurraahi. Adda Bilisummaa Oromoo nageenyi waaraan akka Oromiyaattis ta'e biyyattii keessatti jiraatuuf ni carraaqa kan jedhan obbo Mikaa'el ammatti sababni itti waamichi paartileedhaaf dabarfameef rakkoo amma deemaa jiruuf fala dha'uufii jedhan. Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo erga karaa nagaadhaan qabsaa'uudhaaf gara biyyaatti seenee nageenya biyyattii tasgabbeessuu irratti gumaacha maal taasiseera kan jedhus obbo Mikaa'eliin gaafadheera. Akka Adda Bilisummaa Oromootti dhaabota Oromoo wajjin waltajjii qabnaa. Rakkoon mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru akkamitti furamaa kan jedhu garaagarummaan jaarmota siyaasaa Oromoo gidduu jiru garaagarummaa akkamitti jira, akkamitti walitti araarsinaa, akkamitti kan walitti araaramuu hin dandeenye waliin qabannee deemnaa, akkamitti waan irratti walii galuu hin dandeenye murtii uummataaf dhiyeessinaa kan jedhu irratti waltajjii qabnaa, walitti dhufnaa, waliin mari'annaa. Dhaabota siyaasaa warra kaanii wajjinis akkasuma waan gama keenyaan tattaaffii gochaatuma jirra. Walitti dhufnee waliin haasofnee fedhii walii, gaaffii walii, ilaalcha walii kabajnee waan irratti waliin hin galchine murtii uummataaf dhiyeessuu qabnaa kan jedhuuni humnoota hundaa wajjin nuti gama keenyaan yaalii gochaatuma jirra. Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo paartilee siyaasaa kam waliinuu dhimma nageenya biyyattii irratti mari'atee furmaata waan jedhe gochuudhaaf qophiidhas jedhan obbo Mikaa'el Booran. Taatee tibba darbe yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti raawwatame bu'uura taasifachuudhaan mooraa yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6tti barattoonni wal gahuudhaan sagalee isaanii dhageessanii turan. Wayita sagalee isaanii dhageessanittis bulchiinsi yuunivarsiitichaa barattoota kana mariisisee jira jedhe barataa Guutaa Baayisaa yuunivarsiitii Finfinneerraa. Balaaleffannaa yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti babal'atee barattoonni keenya hiriira amma barnoota dhiisaniitti ga'aniiti jiranii. Nutis akka barataa tokkootti fi akka ilmaan Oromootti yuunivarsiitii kanatti gaaffii gaafachuudhaaf pirezidaantichaaf gaaffii dhiyeessine innis haasaa nurraa fuudhuudhaaf yookiin waltajjiin wajjin taa'uuf eeyyamamaa ta'e gara waltajjiitti ol seennee sana marii erga taasifamee booda barattoonni keenya gaaffii qabatanii kaan sana erga dhiyeessanii fi booda gadi ba'anii mooraatti waraana ol naqee hidhuu fi dararsuudhaaf isaan saaxiluu danda'eera jechuudha. Sadaasa 11 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaaffiin kun mooraa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti kan eegalee kan jedhe barataa Guutaan wiixata darbees irra deebiidhaan gaaffiin gaafatame deebii hin arganne jechuun akkasumas barattoonni hidhaman hiikaman jechuudhaan qaamolee nageenyaa waliin mooraa yuunivarsiitii kana keessatti barattoonni marii gaggeessuu isaanii dubbateera. Nageenya moorichaa fi barattoota kana hidhuuf dirqamneera nuun jedhani garuu akkuma nuti waltajjicharraa gadi ba'ameen mooraa keessa waraanni seenee federal poolisii jechuudha. Addis Ababa poolisii dabalatee barattoota keenya hidhuu danda'anii jiranii haga nama 36 maaliif hidhaman jennee kaleessa gaafachuu dandeenye turre kan nu dhiyeessan tokko kaaffee seenanii kaaffee keessa barattoota yaasanii mana barnootaa seenanii kilaasii seenanii barsiisaa baasanii yookiin barattoota baasanii nyaata caccabsanii teessoo caccabsanii kan jedhudha. Kun immoo wanna dhugaarraa fagaateedha. Barattoonni keenya gaaffii sirrii karaa seera qabeessa karaa tasgabbii qabuun kan isaan gaafatan garuu isaan akka sababaatti kan dhiyeessan kanneen ammas hin jedhedha. Barattoonni dhibbaan lakkaa'aman wiixata darbe to'atamaniiru kan jedhe barataan kun galgaluma sana sa'a 2 keessa hunduu hiikamanii barattoonni 12 mana hidhaatti hafanii jiru. Dhimma kanarratti Koomishinii Poolisii Federaalaa gaafadheen jira. Obbo Jeelaan Abdii Daayirekteera Sabquunnamtii Koomishinii Poolisii Federaalaati. Barattoonni 11 wiixata darbe hidhamaniiru yuunivarsiitii Finfinneerraa jedhan. Barattoota tokkoon ijaanii jeequmsa uumuuf yaalii godhan tokko hidhamanii jiru. Warri qulqulluu ta'anii waa harka kana keessa waan qabne immoo baay'inaan gadhiifamanii jiru. Keenyaaf amma nama 11 irratti galmeen qulqullaa'ee mana murtiitti akka dhiyaatan godhamaa jira jechuudha. Galmeen irratti qulqulleessamaa jira. Warra yuunivarsiitii keessatti rakkoo adda addaa uumanii ijoolleen akka hin barannee fi
tasgabboofne godhaa jiran namoota kana irratti tarkaanfiin fudhatamaa deema jechuudha. Fuulduras akkanuma dhufaa deema jechuudha. Kun tasgabbii olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf biyya kana keessatti jeequmsa uumuudhaaf warri deemaa jiran waan jiraniif kan ammoo waliin mariidhaan hiikuudhaaf yaalii guddaas taasifame. San immoo mariidhaan hiikuudhaaf hin barbaanne jarri hin didanii waan jarri didaniif nuti immoo olaantummaa seeraa mirkaneessuun waan nurraa eegamuuf tarkaanfii fudhannee nama 11 to'annoo jala oolchuudhaan amma galmeen irratti qulqullaa'aa jira jechuudha. Obbo Jeenaan itti dabaluudhaan barattoonni gaaffii qaban karaa nagaan gaafatanii mariin rakkoon furamuu osoo danda'u jeequmsatti seenuun barbaachisaa miti jechuun maatiin barattootaas ta'an hawaasni mooraa yuunivarsiitii barattoota gorsuu qabas jechuun dubbataniiru. Ijoollee garuma yuunivarsiitii erguu osoo hin taane amma yeroo ammaa keessatti gaaffiin uummata Oromoo karaan itti deebi'u karaa ifaatiin taa'ee jira. Warri paartiiwwan siyaasaa irratti dalagan biyyatti galanii kan alaallee galee kan biyya keessa jirullee ol bahee kan mana hidhaallee bahee hunduu karaa nagaatiin akka dirreen siyaasaa bal'ateetiin namni martuu karaa nagaatiin yaada isaa uummatatti fidee uummanni murteessuuf karaan banaadha. Osoo karaan kun jiru immoo siyaasaan yuunivarsiitii keessatti galee ijoolleen akka barataan akka hin baranne godhuudhaan namni ofii fedhii barnootaa hin qabne nama biraallee akka hin baranne gochuun kuni mirgaa miti. Kuni seera balleessuudha, seera diiguudha. Kanaaf waan akkana irratti obsi hin jiru tarkaanfii seeraa tarkaanfii fudhannee tarkaanfii seeraatiin olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf itti deemna jechuudha akka poolisii federaalaati. Akka barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanitti torban darbe 11 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattoonni 36 hidhamaniiru. Isaan keessaa 6 hiikamanii 30 mana hidhaatti hafan. Wiixata darbe isaan hiikaman jedhamee gaaffiin irra deebiin mooraa keessatti gaafatame. Barattoonni 100 lakkaa'amanis gara mana hidhaatti deeman. Warreen kaan gara mooraatti deebifamanii barattoonni 12 immoo mana hidhaa keessatti hafanii jiru. Hanga ammaatti jedhan. Profeesar Jeetuun. Wantoonni akka kanaa mirga afaan fayyadamuu kee miidhuu danda'anii, mirga siyaasaa, mirga ofiin of bulchuu miidhuu danda'anii yeroo hundaa kan of bulchu nama 2 yookaan nama 3 miti. Kan of bulchu naannoodha akka biyya keenyaatti. Kan akka naannoo Oromiyaa, kan akka naannoo Tigraay, kan akka naannoo Sumaalee, Affaar jennee baasuu dandeenya. Kanaaf uummanni suni yoo xiqqaate miseensonni paartii sanaa gumiin Jeneraal Assembilii waamamee dhimmi kun faayidaan isaa kana miidhaan isaa kana jedhee amansiisee yoo xiqqaate miseensonni isaa irratti walii galanii itti aanee immoo gumiiwwan sadarkaan jiran irratti walii galanii yaadni kun akkasitti osoo wal unatee deeme yaada nama hundumaa ta'a, yaada mo'ataa ta'aa deema. Amma haala laalluun garuu paartiiwwan ijoo ta'an paartiiwwan namoonni political elite'n iddoo gurguddaa jiranii sadarkaa ministeerummaan jiran paartiiwwan adawaawii keessa jiran walitti dhufanii mari'atanii wanta murteessanidha jechuudha. Kun immoo in terms of democratic principles, political participation, public participation inni jennu kuni even micarraan inni miseensota isaaf illee kenne yeroo laallu miseensonni adawaawii walitti dhufanii irratti mari'ataniiru moo kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf dhagaa seerri paartiiwwanii fi filannoo bulchus sadarkaatiin irratti mari'atamee waliigalteen isaan irratti waliigalan suni osoo walitti hin baqiin qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaatu akka qabanillee kan ibsu seerichi suni kanaafidha jechuudha. Paartiileen gamtaa sana jala jiran arfan yaada dhiyaate kana mormuu hin danda'u. Miseensonni moo? Akka amma seera reefuu bahee siin jedhu sanaatiin carraan miseensonni qabanii PRDF keessaa paartiiwwan jiranii akka isaan filannoo dhufaa jiru irratti akka independent paartiitti hirmaachuu akka danda'an miseensonnis akka independent kaandideetii filannootti hirmaachuu akka danda'an ibsa malee paartii haaraa walitti baqu sana gadhiisanii akka paartii biraa irratti illee walitti makamuu akka danda'an carraan inni kaa'uuf hin jiru jechuudha. Sirna merjeriin suni constitutional right political party abbaan barbaade yeroo barbaade adawaawii ta'u yeroo barbaade miseensa abaa'oo ta'u yeroo barbaade kaafaa'oo ta'u yaadni jedhu seera merjerii sanaatiin limitidii waan ta'uuf mirga miseensota sanaallee tuquu ni danda'a jechuudha. Keewwata 91-92 irra laaluun ni danda'ama. Miseensonni isaas immoo akka nama tokkotti mirga siyaasaa qabu. Kanaaf mirgi paartii akka dhaabbataatti qabuu fi mirgi miseensonni isaa qabanii maal ta'a kan jedhu ifa miti jechuudha. Amma wixineen ba'e kuni yoomii kaaseetu hojiirra kan oolu eenyuutu raggaasisa? Anis dookumentii sana marsariitii intarneetii irraa argadhee dubbiseera. Sadarkaa wixineetti jira. Kuni ittiin bulmaata paartii keenyaatti jedhamee boordii filannoo biyyoolessaatti yoo geeffame beekamtiin boordii filannoo biyyoolessaatiin kennamee fi akka tumaa
paartii sana bulchuutti miseensota isaas paartii sunis hojimaata isaa ittiin bula jechuudha. Jijjiiruus ni danda'u, fooyyessuus ni danda'u. Kanaaf yaada ittiin uummata irraa funaannatanii uummanni maal jedhaa ittiin dhaggeeffatanis ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf paartiin kun paartii badhaadhinaa ta'ee dhaabatee jennu dorgommii filannoo baatii fuullee keenyaa gaggeeffamu sana keessatti akkamittiin hirmaachuu danda'a? Hin danda'a? Itti yookaan immoo Adawaawiin gara Prosperity Paartiitti yeroo jijjiiramu niw personaalitii waan ta'eef akka haaraatti boordii filannoo biyyoolessaatiin erga beekamtii kennameef immoo paartiin haaraan sun hin galmaa. Paartiin haaraan sun erga galmaa'e akkuma paartii kamiyyuu beekamtiin sartifikeetti kennameefi gara filannootti galaa jechuudha. Filannoo gaggeeffamuuf jedhu kana gidduutti kana hundumaa waan fixatu fakkaata? Gaafiin guddaan kanadha. Duraan dursee paartiin sirna EPRDF keessatti dimookiraasiin parsantii 100 uummanni nu filateera jedhamaa ture kanaan dura. Uummanni EPRDF filate moo EPP filate kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf EPRDF'n dizoolvidii ta'a. EPRDF'n yeroo dizoolvidii ta'u immoo yeroo bittinnaa'u eenyutu biyya bulchaa gaaffiin jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf yaadni seera biyyoolessaa paartii bulchuu fi filannoo bulchuu bahe mirgii fi dirqamni paartii duraa gara paartii isa haaraatti darba waan jedhuufi paartiin EPRDF yookaan immoo Adawaawii mirgi inni qabuu fi dirqamni inni immoo miseensota isaaf uummataaf qabu paartii gara haaraatti darba waan ta'eef haala sanaatiin gara filannootti galuu ni danda'u kan jedhudha. Kana gidduutti galmeessifachuu danda'u hin danda'anii yeroon isaa dhumataa jira gaaffii jedhuuf egaa akkaataamatti birookiraasiin paartii boordii filannoo biyyoolessaa dhimma kana keessummeessuu dhimmichi akka walxaxaa akka hin taane dafee wantoota kiraateriyaa paartiin badhaadhinaa guutuu qaban guutisisee akka inni galmaa'u gochuun filannoo dura xumuramaaf immoo kan jedhu hojimaata boordii filannoo biyyoolessaa fi paartii badhaadhinaa akka haaraatti galmaa'u ilaallataa jechuudha. Egaa marsariitii hawaasaa tokko yaada namoonni kaasanii fakkeenyaaf Dr. Abiy kan filatamanii paartii ODP bakka bu'uudhaan muummicha ministeeraa ta'anii. Paartiin haaraan kun paartiin badhaadhinaa isaanii muummicha ministeerummaan itti fufuu hin danda'anii jedhu akka seeraatti attamitti ilaalu? Oromoo Dimokiraatik paartii haaraatti makamna jedhee fedhii isaa ibsate jechuun egaa yeroo baay'ee seera qofaa miti namoonni tokko fedhii qabaatanii waliigalteen gochuun isaanii akka seeraattis ilaalamuu waan danda'uuf paartiin kun waliigalanii durumaanuu ODP'n paartii baqamuun barbaada. Kanaaf mirgi ani qabu dirqamni ani uummata Oromoof qabu yookaan immoo miseensota koof qabu gara paartii haaraa amma reefu baqaa jirutti naanna'uu danda'a jedhee amanee akkuma sila jenne sana waliigalanii mallatteessanii uummata mariisisanii yoo ta'ani adeemsi isaa ammas adeemsuma fudhatamummaa qabaachuu yookaan immoo leejitimeesii waan ta'uuf paartiin sun naa ta'a jedheera taanaan Abiyyi dhimma itti paartii haaraa amma ijaaramu kana keessattis akka ministeeraatti yookaan immoo akka dura taa'aa fufuu hin qabu. Kanaaf wanti baaramuu qabu garuu paartiin badhaadhinaa kuni cheerpersanii haaraa filatamu cheerpersanii ammuma EPRDF jiru akkuma jirutti achi deemaa kan jedhu murtee isaanii ta'a jechuudha. Kanaaf fedhiin ODP'n paartii haaraa sanatti makamuu yookaan immoo baquu qabdu fedhii muummichi ministeeraa yookaan immoo dura taa'an isaanii dura taa'aa ta'e akka turu murteessaa jechuudha. Dheengaddaa akka muummichi ministeeraa Abiy Ahmed feesbuukii irratti dhiyaatanii afaaniin adda addaan ibsan afaan Oromoo afaan mootummaa akka ta'uu fi murteeffameera kan jedhu jira. Isa kana attamitti ilaaltu? Afaan hojii paartii badhaadhinaa sun maal ta'uu akka qabu keewwata 5 irratti keewwatoota xixiqqoo 3 kaawwamaniiru. Kun egaa paartii badhaadhinaaf qofaa miti paartiiwwan kamiyyuu afaanotni Itoophiyaa keessa jiranii beekamtii walqixxummaa qabaachuun isaanii seera mootummaa irra taa'eera. Paartiin isaanii afaan gara garaa dabalamu fakkeenyaaf afaan iddootti paartiin sun qirincaafi yookaan immoo naannoo itti ofiisii yookaan immoo biiroo banatutti afaan naannooma sanaa fayyadama kan jedhu. Kanaaf akka amma ilaallutti afaan 5 afaan 4 qofaa osoo hin taane paartiin badhaadhinaa iddoo 80tti biiroo banata taanaan afaan garagaraatu jira taanaan afaan 80 dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun seera bulmaataa isaanii irratti afaan isaan adda baasanii afaan kana fayyadamnaa kan jedhu hin jiru. Muummichi ministeeraa afaan 5 tokko afaan paartii keenyaa gochuun murteessineerra afaan mootummaas ittiin hojjetus goonaa yaadni jedhu jiraachuu isaa nutti agarsiisa. Garuu keewwata sanarra afaanotni kuni afaan hojii paartii kanaati jedhamanii wanti taa'ee hin jiru.
Kan biraa afaan dabalataa fakkeenyaaf Oromiyaatti banataanaan afaan biraa dabalataan itti hojjechuu akka qabu ibsa. Aangoo mootummaan naannoowwanii mirga afaan hojii isaanii filachuu ni dhorkamuu hin dhorkuu kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii mootummaati. Dabalataan afaan biraa fakkeenyaaf afaan Amaariffaa fayyadamuu qabdaa jedhama taanaan seera mootummaatiin mirga choice of language mirga isaan qaban sana itti bu'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf osoo uummata Oromoo hin mari'atiin sadarkaa paartiitiin afaan biraa dabalannee ittiin hojjenna jechuun sirna dimookiraasii yookaan immoo sirna sabdaneessummaa sanas miidhuu ta'a waan ta'eef kun gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Gargaaraa Piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa deebinaa laattaniif.